Kaila kotane bisu Upera kile ziraju Yeronda hijani lala Kotan jalolo Isan wa mamuni jana Kaila kotane bisu Upera kile ziraju Yeronda hijani lala Kotan jalolo Isan wa mamuni jana Jabata kota karada Gara balada sililaju Namoni ero unduma Ajedani waraga matu Kaila kotane bisu Upera kile ziraju Yeronda hijani lala Kotan jalolo Isan wa mamuni jana Rakinam idira Walif kadachuni sina Kakungu yara kuni Isini patatu sena Kaila kotane bisu Upera kile ziraju Yeronda hijani lala Kotan jalolo Isan wa mamuni jana Labada Bawali bada bolako Matani baga matani Kujaltani Galate for me Suswake for me Happy for me Waki kesani Ushinjarate polisitigale namaman umpuzargarnan basujedan arkake sarukutayo gofara Belki de la pandora chiniwa de fanata
gara seericha yookaan sirnicha raawwachuutti seenna. Asumaan utuudhaan gara sirna kakuu raawwitti wal wajjiniin hin galiini. Obboleessi keenya badhaadha tulluu, obboleettiin keenya Buzunash Biraanuu baga Waaqayyo kallattii hundumaan karaa hundumaan isin gargaaree baga guyyaa har'aa isiniif laata. Jarri kan jedhanii min jedhanii mee isa guyyaa kana kennee fi isinoo akkamitti mee gammachuu keessaan ibsitu. Gara raawwii sirna gaa'ilichaatti seenna. Egaa isa kana sagalee Waaqayyoo qophii gurguddaadhaa qopheessanii turan waaronni illee nu illeen. Egaa akkuma beekamu gaa'illi Waaqayyoodhaan kan hundeeffamedha. Haati manaa fi abbaan manaa humna Waaqayyoon akka nama tokko ta'anidhaa fi sirna ittiin jiraatanidha gaa'illi jechuudha. Gaa'ila keessatti haati manaa fi abbaan manaa bara jiraatan hundumaatti walii isaaniitiif raawwatamanii kan ulaatan ta'anii quunnamtii wal amantee qabu bakkatti waliin jiraatanidha. Gaa'illi abbaan manaa haadha manaa isaaf waan ta'uufii qabu hundumaa gochuudhaan kunuunsuudhaan sooruufiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jaalalaan mataa isaa waldaa kiristaanaa fi akkuma kenne akkasuma immoo abbaan manaas mataa isaa haadha manaa isaaf jaalalaan hanga dabarsee kennuufitti ishee jaallachuutu isarra jira yookaan isarraa eegama gahee abbaa manaa jechuudha. Kanaaf haati manaas abbaan manaa ishee mataa haadha manaa isaa akka ta'e simachuudhaan yookaan isa kana sirriitti beekuudhaan kan abboomamtuu fi abbaa manaa ishees kan jaalattu ta'uudha qabdi. Gahee haadha manaatiin kuni gaa'illi haati manaaf abbaan manaa itti gaafatama isaanii bahuudhaan ulfina Waaqayyoof eebba warra kaanii fi gammachuu ofii isaaniitii fi jireenya itti jiraatamuu qabuudha gaa'illi. Kanaaf macaafni qulqulluunis waa'ee gaa'ilaa yoo dubbatu seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 24 gubbaarraa'ee kanaafis dhiirri abbaa isaaf haadha isaa haadha manaa isaattis hin maxxanaa isaan lachanuus foon tokko hin ta'u namichiif haati manaa isaa qullaa isaanii turanii lamaan isaanii iyyuu waliin saalfatan jedha. Kanaaf gaa'illi hunduma biratti ulfina qabeessaa haa ta'u
ciisicha gaa'ilaa immoo hin xureessina. Waaqayyo warra alaleef warra ejjituutti faraduudhaaf jira. Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 4 gubbaarra. Kanaaf iddanni kun kana fakkaatee jedhee hundumti keenyayyuu waaqayyoodhaan kadhannee seera yookaan sirna raawwii gaa'ilaatti seenna. Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisihaaq, Waaqa Yaaqoob, Waaqa abboota keenyaa, har'as Waaqa kan keenya kan taate, gaggeessaaf gargaaraa maatii dhugaa kan taate Waaqayyo abbaa keenyaa ijaa jaallattee yeroo isa kana gaa'ila qulqullaa, gaa'ila eebbifamaa kana nuuf kennitee jettee si galateeffannaa. Maqaa gooftaa Yesuusiin bara baraan galanni ulfinni siif haa baay'atu. Isaan duwwaa otoo hin ta'in kunoo yaa Waaqayyo gooftaa firoonni bitaadhaaf mirga jiran karaa obboleessa keenya, karaa obboleettii keenyaatiin yaa Waaqayyo gooftaa nagaatti eegamanii fagoo irraa kan dhufan, konkolaataan isaan ittiin dhufan nagaadha, daandiin isaan irraa adeemanii dhufan nagaadha, jireenyi isaanii hundumtuu nagaadha, waldaan kiristaanaa har'a seerri kun keessatti raawwatamuuf nagaadha, maatiin obboleessa kootii nagaadha, maatiin obboleettii kootii nagaadha, hiriyoonni obboleessa koo nagaadha, hiriyoonni obboleettii kootii nagaadha, nu illee waldaan kiristaanaa nagaadha, hajjabtoonni kun illee hundumtuu nagaadha jira. Gooftaa madda nagaa kana kan taate Waaqayyo abbaa keenya guddaa gooneessi eebbifna, baay'ifnee daddaballee guddaa maqaa kee eebbifna. Karaa ittiin nu jaallatte mucaa kee Yesuusiin galanni ulfinni bara baraan siif haa baay'atu. Kunoo egaa isati raawwadhaa jettee imaanaa yookaan adaraa kana waldaa kiristaanaatiif kennite seera yookaan sirna qulqullaa'aa gaa'ila isa Eden gannas keessatti kaleessa jalqabame sana waldaan kiristaanaas kunoonis har'a raawwachuudhaaf jirra. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ayyaanni keenya guddaan nu haa gargaaru, humni keenya guddaan nu haa gargaaru. Gaa'illi irra ijaarame kun immoo boru diigamuu kan hin dandeenye. Hundeen gaa'elichaa si'iiniidha, xumurri isaa si'iiniidha. Yaa Waaqayyo gooftaa waaqaaf lafaa, kanaaf dhugaa bu'uura dubbichaa sagadi fagoo sana nuyi jabeessuudhaaf kunoo sa'aatii kana dhufneeti argamne irraa gidduu keenyatti mul'achuun jaalala kee haa ta'u. Galanni siif haa baay'atu. Kabajamiitii ulfaadhu. Yeroo keenyaa tarakkabii maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Gaa'ila qulqullaa'aadhaan tokko ta'uudhaaf obboleessi keenya Badhaadha Tulluu fi obboleettiin keenya Buzunash Biraanuu kan fuula keessan fuulduratti dhiyaataniiru. Akka isaan gaa'ila hin raawwanne sababa isaan daangessuus waldaan kiristaanaa waan hin arginee fi seera yookaan sirna gaa'ila isaanii raawwachuutti seenna. Harka rukutaa galateeffadhaa kana kanaan. Misirroonni kakuu gaa'ilaa waliif galuun fedha keessan yoo ta'e ol kaatanii dhaabbattu yoo fedha keessan ta'e. Lakki jettanii tunaa deebitu gaafiin isin gaafadhu. Gaa'illi Waaqayyoodhaan kan hundaa'e Kiristoos Yesuusiinis kan qulqullaa'e ta'uu isaa hin amantuu? Dhageessaniittu? Harka walitti buusaatu. Waaqayyoodhaan kabajuudhaaf jaalachuun, isa sodaachuudhaan gara sirna kakuu gaa'ilaa kanaatti galuu akka qabdan ni hubattu. Sagaleen isaanii hin dhaga'amne taanaan hin dhaga'amne jedha. Yoo sagaleen isaanii dhaga'amee jedhee itti deemnaa sagaleen isaanii hin dhaga'amu taanaan amma sagalee isaanii isaan ol fuudhanii dubbatanitti irra deddeebi'een gaafadhaa. Lama gaafadhee sadaffaa irratti isin faanaan dhufee taa'an. Isaan lamaan asuma dhaabbatu. Qoma qomaadhaan isin gaafadhaa. Ati Badhaadhi Tulluu Waaqayyoo fi namoota dhuga baatota kana duratti obboleettiin si maddee jirtu Buzunash Biraanuutiin haadha manaa kee godhattee yommuu fudhattu fayyaa isheettis ta'ee dhukkuba isheettis yeroo gammachuu fi gadda isheettis ishee jaalachuun ishee jajjabeessuudhaan akka abbaa manaa amanamaatti
bara kee guutuu amanamummaadhaan ishee waliin qofa ni jiraattaa? Maali kana kan dhaabbatanii garaa guutuu dhanaa deebise. Eshi ati Busuna Shibbiraanuu Waaqayyoof dhuga baatota kana duratti obboleessa simaddee jiru badhaadha Tullootiin abbaa manaa kee godhattee yommuu isatti heerumtu yeroo fayyaa isaattis ta'ee yeroo dhukkubsataatti isa jaalachuufiin isa jajjabeessuun akka haadha manaa amanamtuutti bara kee guutuu amanamummaadhaan isa qofa waliin ni jiraattaa? Waaqayyoo fi namoota dhuga baatota kana duratti siin Busuna Shibbiraanuutiin haadha manaa kakuu godheen amma sin fuudhu. Kanaafis mallattoo kakuu kan siif ta'u amartii kanaa quba keetti siifan kenna. Ol fuudhete maarree sabni akka saamsanii namni tokko daandii tokkottanii ani Busuna Shibbiraanuu Waaqayyoo fi namoota dhuga baatota kana duratti siin badhaadha Tulluutiin abbaa manaa kakuu godheen amma sittan heeruma. Kanaafis mallattoo kakuu akkasiif ta'uuf amartii kana quba keetti siifan kenna. Haadha manaaf abbaa manaa taatanii akka jiraattaniif maqaa abbaa, maqaa ilmaa, maqaa hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkootiin gaa'ela keessan amma nan cimsa. Ani jilbeeffatu waldaa toottaatii akka keessan irra keessanii Waaqayyoodhaan isaaniif kadhannaa. Namoonni hundumtuu Waaqayyoodhaan haa kadhannoo. Yoo ilaaltanii jechaan bara keenya kana keessa gaa'ela baay'eetu diigamaa jira. Waaqayyo gooftaan immoo ayyaana isaa baay'isee fi humna isaa baay'isee fi hundee gaa'ela isaanii kana ijaarsadha ijaarre kana harki Waaqayyoo nu faana jabeessee kadhaabuudhaaf amanaa Waaqayyoodhaan kadhannaa fi Waaqa kadhadhaafis hin maanguddoon. Waaqaaf lafa kanarra kan jirtu yaa Waaqayyo Waaqa keenya hundeessaa maatii dhugaa kan taate garboonni kee kuni kakuu fuudhuudhaafiin heerumaatiin galan kanatti jiraachuu akka danda'anii fi ayyaana kee isa baay'ee dhumaaf darban qabne kana akka isaaniif baay'iftu maqaa gooftaa Yesuusin si kadhannaa fedha keef jaalala kee nuuf haa ta'u. Yaa Waaqayyo gooftaa Waaqaaf lafaa ayyaana har'a si biraa fudhatan kanaanii bara jireenya isaanii guutuu tolummaadhaan qajeelummaatti nagaatti jaalalatti garaa tokkoof yaada tokkoon bara isaanii guutuu fuula kee dura deddeebi'uun kan ittiin isaan si tajaajilanii humna hafuura qulqulluu isaaniif kennuun fedha keef jaalala kee nuuf haa ta'u. Gaa'illi har'a nuyi yaa Waaqayyo gooftaa Waaqaaf lafaa eebbifne kuni ilaa bara isaanii guutuutti yaa Waaqayyo gooftaa Waaqaaf lafaa wal danda'anii wal kunuunsifatanii wal jaallatanii wal baattatanii yaa Waaqayyo gooftaa Waaqaaf lafaa mana kee keessa akka deddeebi'an fuula kee fuulduraa dhuma bara isaanii turuu akka danda'anii obboleessa koo kanaaf obboleettii koo kanaaf maqaa gooftaa Yesuus
gargaaru. Ijaarsa kana diigummoo kan barbaadu yaa Waaqayyo gooftaa Waaqa lafaa mufannaa namaan qormaanni hamaan maqaa kee maqaa gooftaa Yesuusiin gaa'ela isaanii fuulduraa kan cabe haa ta'u. Harki kee fayyaanni kee guddaan isaan haa gargaaru. Araarri kee bara isaanitti isaaniif haa baay'atu. Maqaa gooftaa Yesuusiin ta'a isin haa eebbisu eebbifamaa. Ta'a dhaabbadhaa. Tokkummaan keessan kun Yesuus Kiristoosiin haa eebbifamu. Egaa kan Waaqayyo walitti maxxanse yookaan kan Waaqayyo walitti qabsiise namni gargar hin baasin abbaa manaaf haadha manaa taatanii nagaaf gammachuutti sodaa Waaqayyootti abboommii isaa eeguuttis akka jiraattaniidhaaf Waaqayyo ayyaana isiniif haa baay'isu. Amma kallattiidhumaanii gara sirna qubeellaa raawwanneerraa waraqaa yookaan saartifikeettii kennuu irratti farramuudhaafiin wal duraa duubaanii shaamaa ibsuu isa kanatu ta'ama. Amma kallattiidhaan shaamaadha ibsuu gara isaatti seena. Kaleessas isheeni jireenya qobummaa kanaa jiraachaa tanan ture qobaa koo tanan biyya lafaa keessatti mul'achaa ture jireenyaanis haala hundumaanuu qobaanuma koo tanan kun kanatti mul'achaa ture isiniin jechaa jiru. Isasas garagaltanii yoo ilaaltanii kaleessa anis nama biraa hin beeku kunoo qobaanuma koo tanan akkanumatti tanan ture qobaa keenyaadhaa jiru. Kanaafi jedhanii walitti adeemaatu jiru walitti siqaatu jiru qarasa tokkummaa sanatti jechuudha. Amma dhufanii fi tokko ta'anii isa tokko ta'an kana hidha kana gochuun isaanii immoo jireenya tokkummaa yookaan isa garaagartuu sana amma jireenya iddoo tokkotti dabalachaa jirraa hundi keessan nu argaa isiniin jechaatu jiru. Harka walitti buusaa galateeffadhaa. Asina ilaalaa kunoo mallattoodhaan ananii beeksisaa jira kan ishee ta'uu koo jedhe akka walitti buusaa qaba. Isaan duraa miti. Anis akkuma afaaniin as dhaabbadhee dubbachaa ture sana jarri abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii jedhee sana farramaa kanan jira.
kan bareedaa gaa'ila gooftaan eebbise maala kan bareedaa gaa'ila gooftaan eebbise maala kan bareedaa gaa'ila Yesuus eebbise maala kan bareedaa gaa'ila Yesuus eebbise maala kan bareedaa gaa'ila gooftaan eebbise maala kan bareedaa gaa'ila gooftaan eebbise maala kan bareedaa gaa'ila Yesuus eebbise Galatoomi kanarraan nu geesse gaa'ila isaanii kana sidunuuf milkeesse cidha kanarratti Yesuus argamte yeroo isaanii guutte cidha isaanii biifte har'as si barbaanna cidha kanarratti ayyaana kee guddaan hirmaan dhumeerratti Baga geessan misirroon guyyaa gammachuu 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 Baga geessan Waaqayyo gooftaa keessantu Baga geessan lamaanuu keessan eebbise Baga geessan sichi namaa miti seeni Baga geessan gooftaa tokko isin taasise Baga geessan saaqonni dhiiramee faarsa Baga geessan warri gammadan waaqessa Baga geessan saaqonni durbee gammada Baga geessan galata gooftaadhaan fida Baga geessan saaqonni dhiiramee faarsa Baga geessan warri gammadan waaqessa Baga geessan saaqonni durbee gammada Baga geessan galata gooftaadhaan fida maala kan bareedaa gaa'ila gooftaan eebbise maala kan bareedaa gaa'ila gooftaan eebbise maala kan bareedaa gaa'ila Yesuus eebbise maala kan bareedaa gaa'ila Yesuus eebbise maala kan bareedaa gaa'ila gooftaan eebbise maala kan bareedaa gaa'ila gooftaan eebbise maala kan bareedaa gaa'ila Yesuus eebbise yoo deeman waliini yoo dhufan waliini yookaan waliini yoo ta'an waliini gargar ba'uun isaanii ijamaan argiini gammadaa jiraadha addoon qabaatiina Waaqayyo tamaana dhiiran sodaatiina Waaqayyo tamaana dhiiran sodaatiina Baga geessan misirroon guyyaa gammachuu 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 Baga geessan Waaqayyo gooftaa keessantu Baga geessan lamaanuu keessan eebbise Baga geessan sichi namaa miti seeni Baga geessan gooftaa tokko isin taasise Baga geessan saaqonni dhiiramee faarsa Baga geessan warri gammadan waaqessa Baga geessan saaqonni durbee gammada Baga geessan galata gooftaadhaan fida Baga geessan saaqonni dhiiramee faarsa Baga geessan warri gammadan waaqessa Baga geessan saaqonni durbee gammada Baga geessan galata gooftaadhaan fida
gooftaan eebbisu gooftaan eebbisu bubbeedhaaf qilleensi raasu yeroo hundaa ijaan ilaala gooftaan jaalaloo isaan waamamuun ijaala gaa'ila gooftaan eebbisu gooftaan eebbisu bubbeedhaaf qilleensi raasu yeroo hundaa ijaan ilaala gooftaan jaalaloo isaan waamamuun ijaala. Jabaadha gooftaa kadhadhaa garaa bal'adhaa sinilachuun namoonni yeroo hundumaa ajedanii warra gammachuu gaa'ila gooftaan eebbisu gooftaan eebbisu bubbeedhaaf qilleensi raasu yeroo hundaa ijaan ilaala gooftaan jaalaloo isaan waamamuun ijaala. Rakkinaaf gidiraa waliif kadhachuun ni ibsinaa kakuun guyyaa har'aa kuni isiniif taatu seenaa gaa'ila gooftaan eebbisu gooftaan eebbisu bubbeedhaaf qilleensi raasu yeroo hundaa ijaan ilaala gooftaan jaalaloo isaan waamamuun ijaala. Isiniif jalqabaa kunoo guyyaa narraa manni keessaan haa ta'uu kan Abrahaamiif Saaraa inni giiftii jedhee isheen gooftaa jetti fedha abbaa manaa ishee akkasitti raawwatti ulfinni gaariyaa hundaatti beekamu eebbaa kee dabaltee Yaaqoob garbicha kee jaalala kee haa ta'u. Har'as nu eebbisu seeraa gaa'ila keenyaan fedhaa kee mul'isu seeraa gaa'ila keenyaan fedhaa kee mul'isu jabataa jabataa.
dagaaga kan hibaatamaa akkuma dagaaga akaakayyuulee galateeffamii 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 Yesuusaa sifaarfannaa nuunuu waa'ee cidha isaanii utumtee deebii gammanna kunoo guyyaa cidha isaanii elloo fadeeraa Atooftee keefi kunoo mana isaanii ani uffateeraa Achuutee beeksii guyyaa cidha isaanii